Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii ani naguma nagaa galata waaqayyoo sinin jedha. Egaa samoona darbee moo badii tanan ture jechuudha. Har'a guyyaa lamaan kana badii tanan ture, har'a immoo deebi'ee tanan jira jechuudha. Samoona alii namni jenne xiqqoo kanattan badii amma deebi'een jira jechuudha. Faamilii egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoo bilaak maarkeetti akkasuma karaa baankiitiin illee akkuma qabadhee dhufu guyyaa hundayyuu beekamaadha jechaadha. Akkuma jedhee guyyaa kaleessaaf dheengadda xiqqoo dhaalli naam mijanne waan ta'eef hin hojjenne jechaadha. Egaa guyyaarraa immoo qabadhee dhufee tanan jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu karaa itoo bilaak maarkeettiin biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankota akka gajaree qabadhee dhufa. Guyyaarraa baankii Hawaashiniin biyyoota 5 qabadhee dhufee karaa itoo bilaak maarkeettiin akkuma beekamu biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti guyyaarraa deebi'ee tanan jira jechuudha. Egaa biyyoota 20 kanneen akka Ameerikaanii, Doolaarii, Kanaadaa, Doolaarii, Awustiraaliyaa, Doolaarii, Hoomarri, Haala, Duubaa, Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyyaala, Baareen, Dinaara, Chaayinaa, Yewaanii, Kuweet, Dinaara, Joordaan, Dinaara, Paawundi Sterlingii, Koronaa, Turkii Liiree fi kan kana fakkaatan jechaadha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeettiin biyyoota 20 jechaadha. Karaa baankii Hawaashin immoo biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaan, Doolaarii, Duubaa, Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyyaala, Paawundi Sterlingii, yuuroodha jechuudha. Akkuma beekamu biyyoota 5 jechaadha. Guyyaarraa egaa dabale yookaan hir'ise jechuu hin danda'u jechuudha. Maaliif hin hojjenne guyyaa lamaan darbee hin laalle waan ta'eef amma gabaabumattiin irraandoo jedhamallee waan hojjechuu hin danda'u jechuudha. Maaliif hin laalle guyyaa kaleechas hin laalle dheengaddas illee akkasuma jechuudha. Kanaafuu kan guyyaa har'aa malee kan guyyaa kaleechaa waan hin laalleef kanuma guyyaa har'aa isinitti himaa jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeettiin akkasuma karaa baankiitiin jechaadha. Egaa guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Guyyaa har'aa akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaarri tokko guyyaarra karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 100 birii 82 fi saantiba 48 jechaadha. Karaa itoo bilaak maarkeettiin Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha. Karaa baankii Hawaashin immoo birii 100 fi birii 58 fi saantiba 22 jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha. Birii 100 birii 58 fi saantiba 22 jechaadha. Kan ijaanu Kanaadaa doolaariin immoo karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 100 birii 28 fi saantiba 59. Awustiraaliyaa doolaariin karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 100 birii 25 fi saantiba 84. Hoomarri haalli karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 400 birii 74 fi saantiba 64. Kan ittaanu Duubaa Dirhaamiin karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 49 fi saantiba 69. Akkasuma Duubaa Dirhaamiin karaa baankii Hawaashin birii 44 fi saantiba 16. Saawud Arabiyaa Riyyaalli karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 48 fi saantiba 54. Akkasuma Saawud Arabiyaa Riyyaalli karaa baankii Hawaashin birii 43 fi saantiba 22. Kan ittaanu Baareen Dinaarri karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 400 fi birii 83 fi saantiba 59. Kuweet Dinaarri karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 500 fi birii 89 fi saantiba 21. Joordaan Dinaarri karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 200 fi birii 57 fi saantiba 44. Chaayinaa Yewaaniin karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 26 fi saantiba 85. Kan ittaanu Paawundiidha. Paawundi Sterlingiin karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 200 fi birii 41 fi saantiba 13. Akkasuma Paawundi Sterlingiin karaa baankii Hawaashin birii 200 fi birii 10 fi saantiba 36. Koronaan karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 18 fi saantiba 75. Yuuroon karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 200 fi birii 8 fi saantiba 02. Akkasuma immoo yuuroon karaa baankii Hawaashin jechaadha. Birii 100 birii 85 fi saantiba 34. Iswiis biraankiin karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 200 birii 25 fi saantiba 58. Turkii Liireen karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 3 fi saantiba 91. Ijipshaan paawundii yookaan birii Ijiptii tokko karaa itoo bilaak maarkeettiin birii 3 fi saantiba 70.
Israa'el shekeliin karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 61 fi saantiba 05. Yeberri haalli karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin 0 saantiba 76. Hindii ruupiin karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin birrii 1 fi saantiba 93. Paakistaan ruupiin karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin 0 saantiba 65. Sharafachaa oolanis yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Karaa baankiitiin lakkuma jedhe baankii Hawaashiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Maaliif baankota akka jareen qabateef baankonni wal fakkaataa miti waan ta'eef jechuudha. Baankonni hundumtuu garaagaraa jechuudha. Baankii Hawaash, baankii daldala hundumtuu baankonni Itoophiyaa keessa jiraatan 100 50 hanga barbaadan ta'anii hundumtuu garaagaraa jechuudha. Kan baankii Hawaash ittiin sharafate baankii daldala Itoophiyaa yookaan isaa gadi yookaan isaa ol ta'uu danda'a. Baankii Sinqeessan bira, baankiin hojii gamtaa Oromiyaas, baankii intarnaashinaal Oromiyaa yookaan hojii gamtaa Oromiyaas hundumtuu garaagaraa jechuudha. Kanaaf guyyaa irraa salphatanii karaa baankota keessa baankii Hawaash jechuudha. Baankota keessa baankii Hawaash jechuudha. Akkuma jedhe Itiyoo bilaak maarkeettiin immoo biyyootuma 20 jechaadha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan. Fakkeenyaaf biriin biyya Joordaanii Dinaara jedhama. Warroonni mana madaa'ee jirtan immoo Joordaan jirtan jechuudha. Mana madaa'ee jirtan Dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libneen illee biriin biyya Beerutii paawundii jedhama. Paawundiin biyya Beerutii baay'ee xiqqoodha. Akka birii Yemenii akka birii Paakistaanii jechuudha. Birii Itoophiyaati garii jechuudha. Salphumatti paawundii biyya Beerutii xiqqoodha. Birii Itoophiyaatu caalaa jechuudha. Kanaafuu isinillee paawundii biyya sadii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin baay'ee jira. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jeetan jira jechuudha. Maqaa doolaarota sadii maqaa jira. Kanneen maqaa isaanii hin dhahin hedduutu jiru jechuudha. Doolaariin hedduutu jiru. Paawundiin illee akkasuma hedduutu jiru. Haa ta'u iyyuu malee Beerut akkuma jedhe xiqqoodha jechuudha. Paawundiin biyya Beerutii yookaan Libneenii jechuudha. Xiqqoodha jechuudha. Isin salphumatti warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen keessattuu mana madaa'ee jirtan jecha Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan hasaabbattu jechaadha. Karaa Itiyoo bilaak maarkeettii yoo ergattan guyyaa irraa warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan jechaadha. Ameerikaa yeroo tokko birii 100 fi birii 82 fi saantiba 48 jechaadha. Akkadhaan herreeggattu yookaan hasaabbattu jechuudha. Karaa Itiyoo bilaak maarkeettii yoo ergattan. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan akkuma jedhe baankii Hawaashiin yoo ergattan jechaadha. Guyyaa irraa Ameerikaa doolaariin tokko birii 100 fi birii 58 fi saantiba 22 jechuudha. Kanaan herreeggattu jechuudha. Karaa baankii Hawaashiin immoo yoo ergattanii jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee yoo ergattanii kanaan herreeggattu jechuudha. Salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii Dinaara biyya sanaa miti. Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Asirratti Dinaarri Joordaanii doolaarii Ameerikaa hin caalaa jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee waliigaltee dallaalota biyya keenyaa fi biyya sanaati jechuudha. Birrii biyya sanaa osoo hin taane doolaariidhaan walii galan. Akkuma jedhe immoo doolaarota keessaa Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Kan Beerut yookaan Libneen immoo paawundiin akkuma dura dubbadde baay'ee xiqqoodha. Kanaaf waan baay'ee xiqqoo ta'ee fi isinillee Ameerikaa doolaariidha jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo biroo wajjin hanga walitti deemnutti nagaan naaf tura.